dhalli namaa fedhii dhaba malee wanta hojjechuu dadhabu hin jiru. Qophatti ammaas as baasee beekte nama hunda wanni mataa garagalchuu jiru TikTokii qarshii meeqa harkachuu jirti. Yeroo waan takkatti xiyyeeffate dura wahiin barachuu deemarratti xiyyeeffadhu. Baradhuutii saniin booda harkadhu. Ilmi namaa hundi waan adda baafachuu qaba. Haganaan qaba namni naa kafalu hin jiru siitu dalagata. Maal irratti xiyyeeffatta? Guyyaa kee yoo koflaa ooluu fi taphachaa ooluun dabarsuu barbaadde ahlan wa sahlan siifi mirga keeti. Dalagaa takka guunii fi namatti himtee meeqa irraa harkattaa dhagaaf hin teenyata dura. Meeqa naa galchiti. Akkamitti yoo hojjettan taate hanga dhumaat dhagaa. Mana keenya kijibni hin jiru, namaan fajaajaysuun hin jirtu, hakara wanni jaan hin jirtu. Shalaggiin nuti guddinaaf yookaan milkaa'inaaf yookaan waan takka harkanne jennee irraa yaannu hoggoonii fi maallaqa harkanne qofa. Moota iseeti saree fi harree wal ciniintu namaa dabarsuu jirtu. Moo salfii haateeti sirbarra keessee gadhiisuu jirtu. Haga yoom maallaqa kee fixxa. Haga yoom humna kee fixxa. Haga yoom hirriiba dhabdee caluma jettee nama dalagatu laalaa bulu. Seera jijjiiramaa baradhu. Biizinasa jalqabee namni na daawwachaa jiru. Biizinasa jalqabdirratti dura wahirraa baratta. Biizinasa sanirraa akkaataatti dareedu baratta obboleessa kiyya obboleettiiti. Dura maaltu nu barbaachisa? We have to learn first. Saniif ilmi namaa gaafa dura dhalate barnoota irratti xiyyeeffate. Haasawuu ni barata, deemuu ni barata, hofluu ni barata. Akkasii miire osoo nuti karaa hin jalqabin kafaltii yoo ka'eedu taate dogongora sun. Jireenya ilma namaa keessa namni tokko yoo jijjiiramuu barbaadu taate dura waan dalaguu barbaadu sana adda haa baafatu. Ammaan tana garuu dhaabbata guddaa nu wajji dalagu addunyaa guutuutu irraa bu'aa harkachuu jira. Koottaa nu wajji namni waan beeku walii dabarsinaan jireenya jijjiiruu ni danda'a. Yeroo ammaa yeroo barattee itti waa harkattu malee yeroo harkattee barattu keessa hin jirtu ati. Jalqabarra jirta waan taateef. So live to learn. Jireenya kan kee maal godhuu qabda? Waa barachuudhaaf jiraachuu qabda. Barattee kuftee haatee waan maallaqa sii fidu daleeyda malee guyyuma jalqabaatiin barnoota jalqabuu keetirratti kafaltiin hin jirtu. Barnoota waan ta'eef. Digital marketing irraa akkamiin nama harkanna. Nama meeqaa isin jira nama 200, nama 200, nama 200. Isinis warra dura galmaawee dhufee hojii harkatu keessaa ta'a. Biizinasas hogguunii fi jalqabde mana nyaataa jalqabde barnoota durri hadursu akkaataa itti kastamara kee qabattu akkaataa itti nyaata keessan akka gaariitti meenuu keessan qopheeffatanii kastamarota keessaniif dhiheessitan barachuutu dursuu qaba. Barachuu jechuun maal jechuudha? Yoonii fi baajaaj akka itti oofan hin beekne osoonii fi dura hayyama baajaaj san ooftuun osoo hin baratiin baajaaj ooftee maallaqa irraa argachuu hin dandeessu. Lakkii tana caalaan hojjechuu barbaadaa bu'aa argachuu hin dandeenye if jijjiiruu hin dandeenye kutaa 12 fixxee qabxiin naan dhufne jettee mataa fi wareerse jireenyi kee achitti hin dhaabbatu. Yuunivarsiitii eebbifamee hojiin arkannee maallaqa gahan arkanneettee mataa if garangalchi. Yookaan eebbifameetiin hojii xixiqqoorra jira maallaqni nan geenyeettee mataa if garangalchi. Hoottu falliin jira nu qofaa miti nuti immoo akka isinii galutti afaan Oromootiin afaan keenyaan afaan saba keenyaatiin namoota barana dhagayaa namoota 100,000 lakkaawamu hojiitti galchuu barbaanna. Irreedduun keenya wanni milkaa'inni nuti burjaajeef maaliif yoo kanaan jettan taate seera wal gara galchine. Seerri milkaa'ina baradhu harkadhu. Learn and earn. Baratteetitti harkatta. Malee harkattee hin barattu. Waan isin ajaa'ibsiisa barnoonni hin dhumu. Ani bara deengaddaa wanni nan beekuu fi wanni nan barana beeku waan. Yes bara deengaddarratti waa hedduudhaan dabale. Ammas garuu wanni nan beeku karaa kiyya kan nan irraa dhufee qofan beeka. Karaa tira dhuftee ani hin beeku. Karaa barbaaddeen hoottu feetu baadiyyaa jiraadhu, feetu magaalaa jiraadhu, feetu biyya keessa jiraadhu, feetu biyya alaa jiraadhu. Nu wajji hojjettee jireenya kee jijjiiruu ni dandeessaa deeroo. Kanaafuu dhaamsa kana namni hundinuu nama jaalattaniif, nama hojii akka harkattan barbaaddaniif dura mataa keetirraa jalqabe. Achi boodoo namoota jaalattuuf, namoota 10, 15, 20 erga. Isin hundinuu koottaa ammaas oomishni qilleensarraa kun kadhuma hin qabne, iristii dhuma hin qabne, sii dalaguu dadhabee biraa gaa jiruu rabbii dhuftee biraa duuta malee qilleensa kanarra dalagaan guutuudha. Akka itti dalagannu wallaalle. Nuti ammoo ifii beeyne, ifii bu'aa irraa harkachuu jirra. Isinis koottaa nu wajji bu'aa harkadha. Dhaamsi kiyya har'aan tanaa kana.